Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu. Amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya sanbata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa Naabasaa Waaqjiraati. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa torbee kana keessa finiinsan. Mormii eebela 26 bara 2018 gaggeessaniin mirgi uummata Oromoo akka kabajamu seerri wayyaaneen uummata ittiin hiituu fi ajjeeftu akka dhaabbatuu fi akka haqamu akkasumas mirgiree murteeffannaa uummata Oromoo akka kabajamu kan gaafatu ture. Mormiin kun itti fufiinsa mormii barattoonni Oromoo Amboo manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa fi qophaa'ina torbaanuma darbe kana keessa gaggeessaniin kan hordofe ture. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo mooraa guddicha keessatti warraaqsa gaggeessan kanaan wayyaaneen hedduu baaragdee rasaasaa hedduu dhukaasaa akka turte beekameera. Keessaayyuu gaazaa imimmaanessaa fi summaa barattoota irratti dhukaasuudhaan barattoota hedduu shororkeessaa akka oolte odeessinu ga'ee ni hubachiisa. Sirni baallii walharkaa fuudhuu abbaa gadaa sikkoof mandoo odaa roobaatti waggaa 138 booda gaggeeffamaa jira. Sirni muudamaa fi baallii walharkaa fuudhuu kun eebila 26 kaasee hanga caamsaa 3 bara 2018tti kan turuudha. Sirni gadaa sikkoof mandoo addaan citee waggoota 136 oliif eega ture booda waggaa 2 dura haaromsi gaggeeffamuun kan yaadatamu. Yeroo sanas abbaa gadaa baallii fudhatee waggoottan 8 dhufuuf gaggeessu muuduuf qorannaan akka taasifamu waliigaluudhaan adda baame. Sirna kanarratti abbaan gadaa sikkoo mandoo odaa roobaatti muuduun baalliin ni kennama jedhamee kan eegamu ta'uun beekameera. Masaraa Jimmaa Abbaa Jifaar waggaa 140 lakkoofsisee haaromfamuuf qorannoon gaggeeffamaa akka jiru beekame. Oduun nu ga'e akka ibsutti qorannaa kana kan gaggeessaa jiru abbaa taayitaa eegumsaa fi qorannoo hambaa Itoophiyaati. Kanaan dura garuu haaromsa kana kan raawwachaa ture mootummaa naannoo Oromiyaati. Amma garuu maaliif abbaan taayitaa eegumsaaf qorannoo hambaa Itoophiyaa akkatti seene wanti beekameen jiru. Masaraan Jimmaa Abbaa Jifaar bara 1870tti mootilee Jimmaa 5 keessaa tokko kan ta'an Abbaa Jifaariin kan ijaarame ta'uun kan beekamu. Manni murtii dabaa wayyaanee kan lidataatti argamu dhaddacha 19ffaan eebela 27 bara 2018 dargaggoota Oromoo 3 irratti murtii dabaa dabarse. Manni murtii kun dargaggoo Urgeessaa Daammanaa murtii waggaa 4, dargaggoo Qajeelaa Galaanaa murtii waggaa 13, dargaggoo Abdii Mahadii immoo hidhaa waggaa 5 akka adabamu murteessee jira. Wayyaaneen afaaniin jijjiirama faarsaa dhaloota qaroo hidhuu fi iraarsuu ammallee akka hin dhaabne hojiin kun ragaadha jedhameera. Dargaggoon Urgeessaa Daammanaa umurii isaa daa'imummaarraa eegalee manneen hidhaa wayyaanee garaa keessatti kan guddate ta'uun kan beekamu. Dargaggoon qaroo Oromoo kunneen erga bara 2014 magaalaa Amboorraa humna poolisii federaalaan qabamanii mana hidhaatti darbatamanii murtii haqaa dhorkamuun achitti raarfamaa akka turan kan beekamu. Qeerroon bilisummaa Oromoo dhaamsa nuuf ergeen akka hubachiisetti mootummaa wayyaanee yeroo kamiyyuu mirga uummataa kabajuuf hin jiru. Uummanni Oromoos haala kana hubachuudhaan daqiiqaa tokkoof illee otoo hin dhaabbatin qabsoo isaanii daran finiinsuu qaban. Qeerroon akka ibsetti qabsoon bilisummaa Oromoo yoo galii isaan gahin hidhaan ajjechaaf biyyaa baqachuun Oromoorraa dhaabbachuuf hin jiru. Waldaan hawaasa Oromoo Melbourne dhimma addaddummaa umurii dhalootaa gidduu jiru irratti guyyaa har'aa marii gaggeesse. Dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo obbo Makonnin Fayyisaa akka ibsanitti akeekni marichaa akkamiin addaddummaa umurii dhalootaa gidduu jiru dhiphisuun akka danda'amu yaada wal jijjiiruufi. Miseensi koree hawaasichaa obbo Fiqaaduu Dinagdee sirna kanarratti akka ibsanitti addaddummaan dhalootaa akka dhiphatuuf hiree dhaloota durii fi ammaa walitti fidu aanjessuun barbaachiseera.
Marii kanarrattis hayyuun Oromoo obbo Lumaa Qubee waa'ee ijaarsa sirna gadaa irratti barumsa kennaniiru. Miseensi Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Gaashuun Lammeessaa immoo haala qabsoon Oromoo keessa jiru irratti uummataaf ibsa kennaniiru. Obbo Abdallaa Mahammad gatii hawaasti Oromoo Melbourne keessa jiran baasan irratti ibsa kennaniiru. Addeeftuu Miidhagsaa immoo waa'ee sirna siinqee Oromoo kan mirga dubartootaa irratti ibsa kennitee jirti. Hirmaattonnis yaada kennaniin qophiin akkanaa hedduu gaarii fi barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Keessumaayyuu biyya ambaatti dhaloota eenyummaa Oromootiin guddisuuf caalatti hojjetamu akka qabu yaada kennanii jiru. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan nuu tura. Amma immoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansi sagantaa kenna dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa. Asmarom lakasa
caasaan keenya nuunnu bulu qomoon keenya bilisummaan galma keenya kanuma hawwiin keenya kanuma hawwiin keenya kanuma hawwiin keenya. Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti sanbata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Hordoftoota keenya qophii waarii marii Dr. Asaffaa Jaalataa waliin goone kutaa sadansaa torbeewwan darban sada walitti aansinee isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa xumuraasaa qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Mallattoon jaarmaa kanaa maal fa'in ibsama? Jaarmiyaan jabaa jennu kun. Jaarmaa jabaa jedhamu kun waan qeerroo jiru deeggaru wallaansootti dabalamuu waan barbaachisaa ta'e hundumaan gara wallaansootti dabaluu horiidhaan beekumsaan yaadaan miidiyaadhaan walduukaa dhaabbatee walduukaa mari'atee gola keessatti mari'achuu dhiisee neeshinaal walduukaa dhaabbatee walduukaa mari'atee lafa jirutti uummata Oromoo walduukaa dhaabbatee hojjechuu qaba akka abbaa isaatii durii kanatu murteessaadha. Kanaaf immoo qeerroon lafa isaa toshitee jirti. Qeerroon karaa diriirsitee jirti. Karaa qeerroo fi qeerroo qofaachuun nurra hin jiru. Dubartiin illee keessa jirti. Qeerroo qarree karaa toshanii jiru. Karaa isaa boochoo isaan toshan kana duukaa diriirree wallaansoo Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisu waan barbaachisu hundumaan bira dhaabbachuu karaa hundumaan karaa qawweessa ta'u karaa nagaasa ta'u karaa barbaachisuun wallaansoo kana finiinsu. Hedduu bareedaadha. Wanti gaariin Oromoon guddisee eeggachuu fi kunuunfachuu qabu maa'inni? Tokkummaa Oromummaa.
Oromummaan kan jedhu yeroo baay'ee kee deddeebi'een dubbadhaa national Oromummaa sabboonummaa tokkummaa Oromoo kan tissu fedhii uummata Oromoo kan tissu mootummaa Oromoo ijaaruuf holluuqa kan naafu kan maal jedhani afaan Faranjiitti the rules of the game seera baafatee seeraan akka holluuqaa hojjetu toshachuudhaan seeraan waan olijjiin mari'atee seera baafate seeraan adeemuu holluuqa adeemuu nama hunduttuu karaa barbaade fiiguutu hin ta'in kaan nafxanyaa wajjin fiiguu kaan Tigree wajjin fiiguu kaan Somaalee wajjin fiiguutu hin ta'in Oromoon ol bira dhaabbatee rakkoo isa gidduu jiru xinneessee ol duukaa dhaabbate seeraan seera irratti olii galuu wajjin ol duukaa dhaabbachuu qaba. Kan ammoo yeroo dhiyootti hojiirra oolchuu qaba. Waan qabxee amma kaaftan kana keessaayyuu gadaadhaan wal qabsiiftanii itti da'uu dandeessu? Gadaa fakkeenyaaf hundi keenya gadaa fudhannee kaanee akka gadaatti seeraan buluun murteessaa waan ta'eef Oromoon maal jedhaa seerri ilmoorra mararaadha. Oromoon lafa jirutti olii galee oliin mari'atee akkasitti adeemna. Hoogganni keenya akkasitti filama. Hoogganni keenya akkasitti jijjiirama. Yoo hoogganni keenya balleesse akkasittiin adamna. Akkasittiin uummata Oromoo ol duukaa deema. Yoo namni nu gane akkasittiin adamna. Akka uummataatti ol duukaa dhaabbanne malee diinatti hin gallu kan jedhu olii galee olii kakatee seera baafatee kan itti ola labus toshatee amma kaasee waan mootummaa fakkaatu toshatee ka'uu qaba. Bareedaadha. Yeroo garii namni keenya naa haasa'an mala hayyuu siifaa kennu waliin jedhu malli hayyuun qabu keessaayyuu Oromoon biyya adda addaa keessatti beekumsa mala isaan qaban kana gara qabsoo Oromootti deebisanii hojjechuu irratti hanqinni jira jedhanii haasa'u. Hanqina kana yoo dhuguma hin jira ta'e warri hayyootaa kun keessumaa waan Oromoo kana baasanii akka namni sirnaan hubatu irratti gochuu irratti yoo maal godhan gaariidha jettu yoo waan kanatti amantan yaadamma namni kaasu kan. Beektaa uummata keenya durumaayyuu fixatee jira. Oliin mari'achuu olijjiin haasa'u fakkeenya namni olijjiin mari'ate maal godha? Beekumsa an qabu ati hin qabdu isatti qabdu an hin qabu isa nama biraan qabu hin qabu. Ol bira teenyee yoo mari'anne waan cimaa irratti hojii galuu dandeenya. Waan nuyi barbaannummaa ana caalaa an kootu caalaatu hin ta'in ol bira teenyee oliin mari'annee seera tolchannee lafa jirrutti ol duukaa hojjechuu danda'u. Kun maaliin nu gargaara? Beekumsa keenya, horii keenya, yaada keenya akka walitti daballee akka humna taanoo nu godha. Biyya lafaa irratti might is right. Yoo humna hin qabne waa hojjechuu dandeessu. Amma fedhallee yoo beekaa ta'e amma fedhallee yoo beekaa taate qofa facaanee humna hin qabnu. Yoo wal qabanne immoo humna taana. Boffeen ol galtee harba hitiran. Kan kana gochuu dandeenyu immoo waliin mari'achuu ol duukaa hojjechuu danda'u. Amma waan sirna gumii keessatti waan hin argine waggaa tokko guutuu namooti baay'een yeroo yerootti waliin mari'atanii walirraa barsanii hojjechuu calqabnee jira. Yaada akkasii kun uummata Oromoo gatti faca'uu qaba. Maal argaa jirra? Isa tokko beeku, isa muuxannaa tokko qabu tokko hin qabu. Yoo ol bira teenyee jirru hin bareenna. Daayivarsitiin keenya yaaduu hin qabnu walitti ta'uu dhufu walitti baqee humna ta'aa deema. Akkasittiinitu uummati tokko bilisa ta'a akkasittiinitu uummati tokko biyya ijaarrata. Akkasittiinitu demokiraasiin ijaaramuu danda'a. Garuu namni hunduttuu achi fiigee as fiigee anatu mul'achuu qabu innaa jedhee badiisa guddaadha. Badiisa itti geessaa kanarraa of eeggannee waliin mari'achuu qabna. Warri jaarmaa hoogganna jedhanis, warri koomunitii hoogganna jedhanis, warri miidiyaa hoogganna jedhanis nama wajjin gatta'anii mari'atanii haasa'uu danda'uu qabu. Akka abbootii keenya duriitti namni hundumtuu akka gatii qabu baruu qaba. Tokkoon Oromoo gatii qaba. Tokkoon Oromoo beekumsa qaba. Tokkoon Oromoo yaada qaba. Tokkoon Oromoo horii qaba. Kun hundumtuu walitti dhufee coneen walitti yaateetu abbayya taateedhaan. Akkasitti walitti yaane Oromummaa cimsuu, tokkummaa cimsuu, humna Oromoo ijaaruu dirqama. Yoo kana biyya alaa fa'itti gochuu hin dandeenye eessatti gochuu dandeenya? Uummati keenya qawwee jala isaanii waan akkanaa godhaa jiran ijoolleen warri amma biyya keessaa tolchaa jiran nummoo ala kanatti kana gochuu hin danda'in jirra. Qaanii guddaadha kuni uummati baranne jennu qaanii guddaadha.
barumsi keenya yoo wal duukaa teenya hojjennu ta'e gatiin qabu. Yeroo namni Dr. Asaffaa dubbisee biraa deebi'u waan tokko ta'uun gaafanne biraan deebi'uu jedhu namoonni baay'ee waa'ee Oromummaati. Kitaaba hedduu barreessitanii artikilii keessanillee hedduu argine. Oromummaa kana eegamma kana hojjettani akkamitti ibsitu Dr. Asaffaa? Oromummaa beektaa Oromummaa yeroo baay'ee ibseera. Namni baay'een kan itti dhaggeeffatu namoonni Oromoo ta'anii dhalanne Oromoodha. Akkasittiin Oromummaa beesik Oromummaa jedhama. Qaba. OPD'n illee qaba. Namni adagaa hojjetu Tallaayin Tigree illee qaba Oromummaa. Garuu Oromummaa ni jennu Oromummaa biyyoolessaa. Oromummaa biyya qabaachuu. Oromummaa aadaa qabaachuu. Oromummaa ilaalcha qabaachuu. Oromoon aanga'uu qaba. Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qaba. Oromoon barabaraan boo'uu qabu. Dubartiin Oromoo barabaraan boo'uu qabdu. Ijoollee ishee boo'uu qabu. Jaarsi Oromoo barabaraan qaana'uu qabu. Dubartiin Oromoo barabaraan qaana'uu qabdu. Akkuma nama biraa biyya qabaannee mootummaa qabaannee deemuu qabna kan jedhe biyya keenya, uummata keenya, lafa keenya kan tiksuu qabu kan jiru yaada akkasii yaada ol nu jaallachiisu, yaada olitti nu qabu, yaada ol duukaa nu diriirsu qabaachuu qabna. Kun immoo yaada kana yoo qabaannetu yaada halagaan nurra kaa'u, yaada itti namni gowwoomsuu danda'u ofirraa dhowwuu dandeenya. Oromummaan egaa beekumsa bilisaa irratti ijaarama. Beekumsa seenaa Oromoo jaarraa 5, 6, 7, 8, 10 baruu barbaachisa. Oromoon alees utuu hin booji'amin eessa ture? Eega booji'ame maaltu irra ga'e? Oromoon uummata akkasii kun eega uummati gadaa ijaaree bara durii keessa utuu barumsa galiin waan akkanaa ijaare yoo deebi'ee of ijaare maal gochuu danda'a? Waggaa ammasii keessatti eessa ga'uu danda'a? Kan jedhu gaafatee ka deebisuu danda'uu qabudha Oromummaan. Kanaaf Oromummaan tiyooriidhas, beekumsas, ilaalchas kan hundumaa gaccabsanii roodiyoo keessatti ibsuun baay'ee cimaadha. Hedduu bareeda waan jajjabaa hedduu kaafne Dr. Asaffaa waan Oromoon gabrummaa jalatti kufuu kanallee kaafne achi keessaa ba'uuf wal'aansoo deemullee ilaallee waan boru dhufullee bifa adda addaatiin Oromoon akkamii yookaan Oromiyaan akkamii akka ijaaramu naa kaaftaniittu. Innaa xumurtanii yaada kan keessanitti da'uu dandeessu gaaffii kanaan isinii xumuraa. Oromiyaan boru bilisoomtee arguu barbaaddan Oromiyaa akkamiiti? Oromiyaan bilisa baate kan jedhu yeroo ummati Oromoo utuu nama tokkotti himin gammadee biyya isaa keessatti ijoolleen burraaqxee saawwi burraaqee nami gammadee irreechatti ba'ee waaqa barbaadutti amanee mootummaa mataa isaatii ijaarrattee nama isa sun cunqursin dubartiin dhiiraan qixxaattee ijoolleen nagaan baatee ijoolleen atuun jedhin ijoollee nama guddaa akka gadaa sirna gadaatti wal qixxee ta'ee nama hunduttuu gammachuuf nami isa sun miidhin gammachuun ba'ee galee kan inni itti gammadu mootummaa ofiisaaf irra kaa'ee irraa gabbuusee nama hundumtuu seera jalatti walqixxummaan bulee mootummaa akkasii qabaachuu kana Oromoon gochuu hin danda'a. Oromoon beekumsa guddaa uummata qabuudha. Uummata aadaa cimaa qabuudha. Uummata cimaadha. Uummata cimaa namni doofaa godhee jaamsee ofiisaan meeshaa godhate kana ofi jalaa ba'ee ofiisaan gara fuulduraatti adeemu uummata bahuu danda'uudha. Gaaf tokkotu namooti lama natti manbeetta kana mataa of keessatti waan hin irraanfanne. Gaaf tokko yeroon kolleejii jiru gara Harargee kana dhaqee hiriyaa koo tokko jira Ibrahim jedhama. Jarri lama ta'anii warri qotee bulaan lama ta'anii caasii qabamu isaa biraan ijoollee eessaa ol duukaa deemtu nun jedhan. Kunoo Ibrahim kunoo Asaffaadha nan lakke akkasumatti dubbini Ibrahim kanas namatti nu fidee namatti nutti fidee Asaffaan namatti nutti fidee nu Oromoodha jennaan kolfanii du'anii warra akkasitti yaaddan meeqa taatu nun jedhan. Baay'eellee miti garuu humna jijjiiruu jennaan yoo ijoolleen takkasii kun jiraachaa deemtani bilisummaan keenya dhiyaatteetti
waan calqabdan kun waan gaariidha nuun jedhan. Jarri kun mana barumsaa illee ummata akkasii qabna nuti. Ummata utuu barumsa keessa nagin beekumsa baay'ee qabu qabna. Beekumsa akkasii kana gadi baasuudhaan gara fuulduraatti adeemu kanaaf ifa guddaatu nu dura jira. Ummati Oromoo dhiiga isaanii lafee isaanii facaasanii goototi baay'een beekoti baay'een ijaajamanii du'anii itti warrifamanii kolaafamanii ijaajamanii nu du'anii jiru. Dhiiga isaanii kana lafatti gatu nurra hin jiru. Waan isaan nu du'aniif kana hojiirra oolchinee Oromiyaa bilisa baasuun nurra jira. Fedhii mataa keenyaatti guuttachuutu hin ta'in fedhii ummata keenya beelaaf dhukkubaaf hiyyuma jala baasuun nurra jira. Kanaaf keessumaa warri baranne jedhu dirqama guddaan nurra jira. Itti yaadnee wal duukaa hojjennee ummata kanaaf wanta nurraa eegamu gochuun nurra jira. Ummati Oromoo bilisa ba'uunsaa dhiyaachaa jira. Fagoo miti. Kanaaf bilisa inni baafnu immoo bilisa alaabaa qabaatanii akkuma biyya Afrikaa ta'an utuu hin ta'in bilisa dhugaa isa ummata keenya gammachuun nagaan jiraatu gochuudhaafi jabaannoo hojjechuun nurra jira ka'uu qabna. Waan barbaannu waan nu dhowwu tokkollee hin jiru. Bilisa ba'uun keenya mamiisa tokkollee hin jiru. Shakkuu nurra hin jiru. Abbaan fedhe biyya nurratti ijaarrachuu hin danda'u. Biyyi keenya kan keenya godhannee bilisa ba'uu qabna. Awun akka jedhu namni biraan akka hin dogoggorre nuyi nama biraa jibbinu. Nama biraa jin national global Oromummaa kan jedhamu jira. Nama biraa jin kennee fudhachuudhaan walqixxummaadhaan ol kabajuudhaan sirna baay'ee waliin ijaarrachuu dandeenya. Garuu sirna namni nuti toshee nutti fidee nurra kaa'e ni ijaarranna. Kanaaf nama biraan jinis firoomaan hojjechuu dandeenya. Garuu akka ammaa Habashoota godhan kanatti miti. Kun gonkumaa ta'uu hin danda'u. Global Oromummaan sirna gadaa calaqqisaa, sirna dhugaa, sirna ilaaf laamii irratti, sirna akkasii irratti abbaa fedhe jinillee hojjechuu dandeenya. Garuu kan keenya namaan laannu kan namaan barbaannu. Kana gochuudhaaf halkan guyyaa hojjechuun irra jira. Tokkoon ilma Oromoo, tokkoon intalli Oromoo kanarratti bobba'uu qabna. Humna guddaa qabna. Humna keenya barree hojiirra oolchuu qabna. Galatoomaan jedha. Dr. Asaffaa Jaalataa dhugaatti saatii dheeraa fudhattanii barumsa guddaa muuxannoo guddaa qabdanirraa uummata keenyaaf nu qooduu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromootii fi hojjettoota raadiyoo sagalee Oromootiin hedduu galatoomaan jedha. Sagaleen Oromooillee yeroodhaa kennee budaabas illee yeroo alaattee warri hojjettanis yeroo alaattanii waa yaadan qabnarraa hirmaachuu keessanii fi baay'ee galatoomaa. Galata keessan bilisummaa ta'uu Rabbi Waaqayyo gaaf tokko biyya keenyatti nu gashee hundi keenya iyyuu biyya keenya irratti akka hojjennu nu haa godhu galatoomaan jedha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii waarii marii dhimma Oromoof Oromummaa irratti xiyyeeffatee kutaa 4tti Dr. Asaffaa Jaalataa waliin ture asumaan xumurama. Torbee qophii biraa qabannee dhiyaannaa hagammaatti waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa agasitti nagaa keessanuu tura. hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura.